Kanaaf faarfattoota baay'ee qabna. Lallabdoonnis baay'eetu jiru. Kanneen guddachuuf barbaadan, kanneen uummata isaanii seeraan barsiisuu faarfatanii dheeresse hiikama galma isaa bira ga'uuf jedheen. Kanaaf iyyuu isin warri waan akkasii hojjettan kun humna guddaa qabdu natti fakkaata. Faarfattoota barbaadaatti garee keenyatti illee dabalamtuu akkas akkasii ijoollee akkas akkasii guddisuu barbaanna. Karaa akkasitti ijoolleen akka isaan deeman barbaanna jedhaa ijoollee gaafadha jechuun barbaada. Kun ergaa gosa tokkoffaadha. Isin duubarra waan kaastan kaasuu dandeessin lammaffaan yeroon kun yeroo hammaattu yeroo rakkistuudha. Bineensi nyaatu bineensi reeffa bare yerootti nama fayyaa barbaadaa jirutu jira. Waraabessi jechuudha. Nama lafaa nyaate dadhabe namuma fayyaa bare yerootti nama fayyaa barbaadaa jiru jira. Eessatti ta'aa jira? Godinoota Wallaggaa keessatti ta'aa jira. Adaraa ani ergaa qabu. Qaamoleen miidiyaa garaa hordoftan kanneen unuu fi chaanalii Sulamaatis Induubii kana ilaalaa jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti adaraa keessan uummata Wallaggaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Luboonni bakka jirtanitti uummata Wallaggaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Tajaajiltoonni hundumti keessan lafa deemtan hundumaatti adaraa igziyoota saba Wallaggaaf uummata Wallaggaaf ol guddattoota Wallaggaaf kadhadhaa. Maaliif waan baay'ee nama gaddisiisuun argaa oolla. Haati yookaan immoo harmeen mucaa ishee ganama agarte nyaachistee obaastee gaggeessitee galgala yerootti abdutu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu deemuun baay'ee ulfaata. Kanaaf adaraa ani ergaa namni qabu kadhannaatiin walaa jajjabeessinuu, walaa jaalladhinuu fa'aa baay'atu Waaqayyo nutti araaramu dhuma keenyattuu ergaa kana jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Yaada guddaan qooduu keessaniif guddaa ittiin galateeffannaa waan namatti ergaattiin dabartanis warroonni dhaggeeffachaa jirtanis hojiirra akka oolchitan anis isinis akka hojiirra oolchinu Waaqayyo nu haa gargaaru inni akka kadhannu nu haa jajjabeessu jenna inni akka badii keenya osoo hin taane akka dhiifama isaatti akka nu gargaaru fedhas haa ta'u yeroo biraa walitti deebinee waan guddaa mari'annaa waan guddaa waliin barsiifna Waaqayyo nu haa gargaaru ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoomaa hundumti keessanii ulfaadhaa isiniin jedha. Ya